Magaalaa Najjootti wanta dinqisiisaa tokkotu ta'e. Innis immoo akkuma beekamu waldaan Araaraa sagantaa hafuuraa guddaa Qilxuu Kaarraatti qopheessuunsaa ni yaadatama. Egaan torban darbe keessa sagantaa hafuuraa achi ture irratti namni Waaqayyoo Raajii Masarat yeroo gara Qilxuu Kaarraa deeman namoonni magaalaa Goorii jiran itti yaa'uudhaan karaa irratti nu eebbistu malee sin dabarsinu jechuun akka kadhatamuuf gaafatanii turani. Maarree namni Waaqayyoo Raajii Masarat namoota Gooriitti argamaniif kadhatanii eebbisanii bira darbani. Gara sagantaatti darbanii sagantaan gidduu kanaa Qilxuu Kaarraatti sagantaan ajaa'ibsiisaan erga raawwateen booda namni Waaqayyoo fi gartuun isa waliin turan gara magaalaa Naqamteetti osoo deebi'aa jiranii magaalaa Najjootti immoo wanta dinqisiisaa tokkotu ta'e. Innis immoo warri Najjoo gadi yaa'anii bifa konfiraansii fakkaatuun sabi bal'aan dacha'ee akka kadhatamuuf gaafatani. Egaan maarree namni Waaqayyoo Raajii Masarat immoo uummata magaalaa sanatti yaa'ee akka sagantaatti yaa'ee isa simate kanaaf kadhata bal'aa taasisani. Yeroo kadhatan sanatti namoonni baay'een namooti Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii hin fudhanne naannoon nama 100 yeroodhuma sana battalumatti Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanii. Wanta baay'ee ajaa'ibsiisaaf wanta baay'ee dinqisiisaadha. Egaa wanti akka kanaa baay'ee namatti tola. Yesuus Kiristoosiin waaqessuu, Yesuus Kiristoosiin jaallachuu, Waaqayyoon waaqeffachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Egaa hordoftoota keenya Gonfoo Miidiyaa, kun oduu gammachiisaa, oduu baay'ee nama gammachiisudha. Egaan namooti hundumtuu ergaa kana akka argataniif dhaamsa garaagaraa, dhaamsa kiristaanummaa akka argataniif sheer akka waliif gootan dhaamsa keenya. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Amantoonni magaalaa Najjootti argamtan Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa jenna. Simannaa gootaniif darbee immoo kadhannaan akka lafa sanarratti godhamuuf dhamaatii isin yookaan immoo fedha isin qabdan hundumti isaayyuu baay'ee kan nama gammachiisudha. Waaqayyo ammayyuu isin haa eebbisu. Waaqayyo ammayyuu biyya keenya nagaa haa taasisuun dhaamsa keenya. Baraaf jireenya keessan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammallee araara biyya keenyaaf, jaalala biyya keenyaaf, tokkummaan biyya keenyaaf akka kadhatamu asumaan dhaamsa keenya ni dabarsina. Egaan namooti naannoo sanatti argamtan ammayyuu jabaadhaatii Waaqayyoon kadhadhaa isiniin jennaa. Gonfoo Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Shaaloom, eebbifamaa.